raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Ashamaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamoo sagantaa keenya kan kamisa eebila 12 bara 2018 qabannee dhihaanneerra. Qophii keenya har'aatiin godina Harargee Ba'aa aanaa Dadar magaalaa Qobboo keessatti dubartiin Oromoo Ayyaantuu Mohaammed Sayyidoo jedhamtu haadha mucaa tokkoo kan taatee fi ulfa garaadhaa qabdu. Ulfa waliin loltoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen ajjeefamuu ilaalchisuun gabaasa addaa fi yaada jiraattotaa qabannee dhihaanneerra. Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeeraa Impaayera Itoophiyaa ta'uun muudamee gaafa guyyaa ja'affaa gara naannoo Sumaalee magaalaa Jijjigaatti maluun mootummaa naannoo Sumaalee kan mootummaa wayyaaniin wal ta'uun duguuginsa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwatee fi qabeenya Oromoo saamee Oromoota 100,000 lakkaa'aman buqqisa yooyifatuun gumaa dhiiga Oromoofis adooddii dhabuusaa kan mul'ise roobii kaleessaa immoo pirezidaantii Oppiidiyoo Lammaa Magarsaa fi qondaaltota mootummaa wayyaanii biroo waliin gara godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti imaluun akkuma baratan warraaqsa Oromoo dhaamsuuf arraba tolfatanii waan injirre jiraachisuun yandoo sobaa uummata Oromoo irratti roobsaa kan oolan ta'ee rogeeyyiin Oppiidiyoo diyaaspooraa fi kan biyya keessaas wal jalaa qabuun gootummaa Oppiidiyoo kafaarsaa oolaniif ammas kafaarsaa jiran ta'ullee dubbiin akka wal faarsu yoom ta'e miti hidhaa fi gidirfamni jala bultii muummichi ministeera Impaayera Itoophiyaa Dr. Abiy magaalaa Amboo deemu magaalaa Ambootti kan heegale erga warri magaalaa Amboodhaa deebi'anis dargaggoonni magaalaa Amboo keessaa guuramanii kan hidhamaa jiran yoo ta'u kutaalee Oromiyaa keessaa magaalaa Amboo kan filatanii achi deemaniifis Amboon warraaqsa Oromoon gaggeessu keessatti fakkeenya gaarii waan taateef yoo gootoowwan ilmaan Oromoo magaalaa Amboo moossuu takkaa'uu goyyomsuutti milkaa'an kaawwan sobuuf karaa nuuf saaqa waan jedhan fakkaata dubbii isaan dubbataa turan. Haa ta'u malee Dr. Abiyyiif jilli isa waliin turan magaalaa Ambootii ba'uu fi mormiif dhaadannooleen garaagaraa qeerroo magaalaa Amboon eegaluun ergaan takkaa yoo ta'u dhaadannooleen qeerroo magaalaa Amboos mirgi irree ofiin murteeffannaa uummata Oromoof haa kabajamu keewwanni 39ffaan hojiitti haa hiikamu jechuun waan dhaadataniif qofa dargaggoonni Oromoo magaalaa Amboo kaawwan dhaanamuu fi gariinis mana hidhaatti darbatamuu himan jiraattonni magaalaa Amboo. Keessummeessaan keessan guyyaa har'aa ana Mo'aabuu Baatii haga dhumaatti nu faana turan affeerraa keenya. Egaa dursa kan isiniif dhiheessinu dhimma ajjeechaa suukanneessaa loltoonni wayyaanee magaalaa Qobboo keessatti dubartii Ayyaantuu Mohaammed jedhamtu irratti raawwatan ilaalchisee gabaasa waa'illi kiyya xiiqii dhugaasaa qopheeffate ta'a. Mee xiiqii dhimma kana ilaalchisuun odeeffannoo jiraattotarraa argatte dhaggeeffattoota keenya dhageessisi. Ulfaadhumoo akkuma atuu jette gara godina Harargee Ba'aa aanaa Dadar magaalaa Qobbootti bilbiluudhaan ajjechaa suukanneessaa loltootni mootummaa koloneeffataa wayyaanee Ayyaantuu Mohaammed irratti raawwatan odeeffadheera. Akkasumas dhimma himala muummicha ministeeraa Impaayera Itoophiyaa Dr. Abiy gara Ambootti godhe irrattis yaada isaanii naaf qoodaniiru. Jalqaba irratti haala ajjechaa Ayyaantuu irratti raawwate ilaalchisee gaaffiin gaafadhee fi qeerroon magaalaa Qobboodhaa akkas jechuun yaada isaa naaf qoodee mee walumaan haa dhageenyu. Ajjechaan Ayyaantuu Tiifiin halkan guyyaa guutuu jechuun jimaa daleetii magaalaa irratti manni seechi gadi mana aadaati. Jarri kun guyyaa magaalaa irratti deemaa oolanii halkan jechuun yeroo isheen dalagaatiif gattee hanga torbatti qaramanii fi deemuu jirtu. Yeroo kana raayyaa ittisa biyyaa nama sadii hojii deemee yaa'anii kirtiidhaan gudeeduudhaaf
nama sadeen keessaa isiin nama tokko beekti Bacaalaa jedhamu. Isiin kan garaa jiru malee ilma tokko qabdi. Hanjaarti namaati garaa hin qaba. Akkamittiin isin jala deemaa yeroo jettuun jilbiifadhu jedhanii jechuun bakka isiin taa'u jirtutti garaa ishee dhiitanii tumanii yeroo kana nama isiin beektu kana maqaa yaamaatii isiin boo'aa jirti. Caalaan anajjeesinii gara kanaa hojjetu akkanatti isiin itti wayiwaajii jirtu rasaasaan mataa keessa loonii lafa darban. Yeroo san naannoo san gabanyootaa jira. Isiin yooniin hanjuullee caalaadhaa ittiin biyya akkasii wayiwaatu. Isaan san sodaafuu itti gadi hin baane mataa isaaniitiif ofirraa shakkan. Mee magaalaa Qobboo keessaa bakkam yookaan naannoo kamitti kan ayyaantuu irratti gochaasuu kanneessaan kun raawwate? Hara Finfinneetti yeroo deemtu karaa harka bitaatti mannaaraa makiinaa irraa qoranirraa meetira 200 fagaateeti. Dhugaadhumatti baay'ee nama gaddisiisa. Gama kabiraadhaan ammoo ergamtoonni mootummaa kunuunfataa wayyaanee fi gara miidiyaa garaagaraan akka dubbatamutti isiin saasana maaliif deemtee jedhaniiti maqaa biraa faadhakaa kennuufii yaalaa jiran. Haa ta'utti uummanni Oromoo ba'a Oromiyaadhaa galgalas guyyaas dalagata. Mee haala halkan deemuu siitii fi yeroo sanatti tarkaanfinettamitti akka irratti fudhatamee akkasumas haala jiruuf jireenya hawaasa Oromoo ba'a Oromiyaadhaa osoo sumaan nu yaadachiifte. Yeroo mana maaliin beektaa akka biyya keenyaatti guyyaa irraa kaasee hanga halkan torbaa fi akkanatti namoonni jechuun jimaa magaalaa keessatti dalagatan. Ijoolleen keenya jechuun shamarran hedduutu jira. Makiinaa jechuun biraa Finfinneetti gara Harar deemuufi. Hararirraa jechuun gara Finfinnee akka deemu, Direedoo irraa gara Finfinnee akka deemu jimaa jechuun dhaabbatanii itti gurgurachaa halkan hanga torbaa fi sagalillee ni turan. Dubartiin keenya baay'een jechuudha. Jara ka guyyaa gurguran malee nama halkan gurguruu jira jimaa kana jechuudha. Ayyaantuun guyyaa ni galeetii booda halkan ijjittu ni galeeti. Egaa kanumaan kan wal qabate immoo erguma labsiin yeroo muddamaa labsame guutummaa Oromiyaa keessatti ajjeechaan itti fufee jira. Osoodhuma ayyaantuun hin ajjeefamin guyyaa 2 dura immoo dargaggoonni hedduun magaalaa Qobboo keessaa akka hidhamanidha. Guyyaadhuma awwaalcha seerratti iyyuu dargaggoota hedduutu hidhamee rasaasaan dhaames jira jedhama. Gama biraadhaan ammoo haaromsa finna jechuudhaan erga muummichi ministeera Haaraan Dr. Abiyyi filame boodas innis rakkoo Oromoo osoo hin furre gara Somaaliyaatti bobba'ee achis deebi'uudhaan roobii kana ammoo gara giddugala Oromiyaa magaalaa Amboodha kan inni deeme. Mee dhimma kanatti ilaalta? Amma sirrumatti uummata keenya jechuun naannoo Somaaliirraa buqqee odoo jiruuti obbo Lammaa Magarsaa naannoo Somaalii dhaqee araarama jechuudha. Uummanni kun achirraa buqqee. Qabeenyi isaanii kunoo akkamii jee achirratti jechuun waa'ee qabeenya uummata keenyaa achirraa buqqee kanaaf miidhaa uummata keenyarra geessan akka achirratti hin dubbanne. Akkuma amma dura gaafa yaa'iin jechuun qocollotti hawwitu san obbo Baadulaan jechuudha Amboo dhaqee akkasitti jechuun uummata Ambootas gabbeessatti inni isaarraan tana dhaqee waa'ee jechuudha shoororkummaa haasoo hin dhufne wanni nuti dhufne waa'ee addaati. Akkana jechuun tun amma wanta kan dura kaayanii jechuun ilaalaa yaa'anii isinii miti hin beekne fakkaate gizigizii yookaan isa kana jechuun akka inni dura kaayanii. Duubaa jechuun waan biraa hojjechuun ammallee jechuun Oromiyaa keessatti har'allee jechuun magaalaa Amboo keessatti kan duraas odoo inni hin dhufin naannoo Oromiyaa keessatti jechuun wantoonni hedduun gaggeeffamaa jirti. Odoo akkasii gaggeeffamaa jirtu garuu inni naannoo hunda keessa deemee jechuun uummata kana kaasoo babbareedaa kan hojjechiisaa jira Dr. Abiyyi jechuun. Haaluma kanaanuu yeroo ammaanta namaa hin beektaa isa kana nu dura kaa'anii isa booda wantoota garaagaraatii fi shoororkummaa magaalaa keessa gaggeessaa jiru uummata komaandii poostii waan. Inni kun akkanatti jechuun naannoo keessa deddeemu kanaafuu seerri jechuun komaandii poostiin jechuun isaan labsatanii isaafuu hin eeyyamne barbaadu komaandii poostiin sanuu hin ka'ini naannoo tana keessaa akka inni deddeemee jechuudha. Tokkoffaa irratti komaandii poostiin labsame sanuu jechuun namoonni akka naannoo tokkorraa naannoo tokko irratti socho'an akka namni walitti hin qabamne. Hajoo jechuun seerri komaandii poostii kan labsamee lafa jiru duraanuu seerri tokko kan komaandii poostii labsame san gubbaanuu oduu hin kaasin akka uummanni walitti qabamu. Fagoodhi jirus isaanumaa jechuun ammas deebi'ee akkasitti jechuun uummanni ammallee bara hambata akka illee hin qabne ni beekama. Oromoo keessaa Piraayim Ministeerii ta'uun bilisummaan jechuun waliigalaa akka uummata Oromootiif argamtetti namni ilaalu tokkollee hin jiru. Qabsoon uummata Oromoo itti mufuutti malee tabboota deebitame. Ulfaan dhugaa kanumaan immoo kan wal qabate muummichi ministeeraa Impaayera Itiyoophiyaadha. Haarofti jijjiiramaa fida jedhamee gama garaagaraan ololamaa jiru kun kan inni kutaalee Oromiyaa cufa keessaa Amboo filatee deemeef uummanni Oromoo Amboodhaa qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa waan qabaniif yoo warra kana goyyomsine kutaalee Oromiyaa akka biraas goyyomsuu dandeenyaa waan jedhaan filatanii gama sanatti bobba'anii jedhama. Mee dhimma kana akkamittiin ilaalta? Sirrumatti sanuma fakkaata. Inni jechuun akkuma duraanii isin beektaa hanga jechuun komaandii poostiin duraan labsamtee xiqqishoo ajjeefamaallee xiqqishoo yeroo muraasaaf adda dhaabbate eeginni filamee booda ajjeefamaan jechuun itti fufuuf ta'u gaafinni Somaalee dhaqees gaafinni Amboo dhaqees hidhamuun jechuun hangammaan tanaatti itti fufuuf
Keessaafuu inni akka inni dura dhaabbatee uummanni isa booda waan biraa hojjechuun akka nama wal mari'atee jechuudha. Ani isinirraa hin gorsaa isin asiin hojjedhaa jecha jeeqa. Gocha akkasii fakkaatee Oromoon Piraayim Ministeerii ta'uudhaaf jecha nurraa deema. Oromoon Piraayim Ministeerii keessatti taatee sirna jechuun mootummaa duraan jiru malee sirna haaraa jechuudha. Uummanni Oromoo fi harka isaatiin dhaabbatee miti. Wanni nuti gaafannes maa'inni ta'a mirga abbaa biyyummaati bilisummaa jenne malee dhaabnummaan kun keessaa jechuun nu filanii achi nu haa duraanii jenneen gaafanne. Uummanni Oromoo duraanuu qabsoon teenya hanga bilisummaan dhuftuuti malee qabsoon teenya Oromoon Piraayim Ministeerii taateedhaaf kachi dhaabbatu miti. Egaa dhimmi ajjechaa suukanneessaa ayyaantuu irratti raawwatee fi akkasumas dhimma muummichi ministeeraa Impaayera Itoophiyaa roofti Dooktar Abiyyi gara Somaaliyaatti deemeef akkasumas magaalaa Amboo dhaquusaa ilaalchisee yaadni qeerroo magaalaa Qobboodhaa kana fakkaata mo'a. Ulfaadhu xiqqi mee amma immoo dhimma imala gareen Dooktar Abiyyi gara magaalaa Ambootti taasiseen wal qabatee walumaa galatti haala magaalaa Amboo keessa ture iyyaafatteettan se'a. Mee dhaggeeffattoota keenya dhageessisi. Tole egaa akkuma atuu kaaftee gara godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboottis bilbiluudhaan simannaa kaleessa muummicha ministeera Impaayera Itoophiyaa Dooktar Abiyyi fi godhame ilaalchisee namoonni baay'een akka gammachuu qabantu dubbatamaa ture. Haa ta'uti qeerroon magaalaa Amboo kun ammoo muummichi ministeeraa Impaayera Itoophiyaa Dooktar Abiyyi gara sana deemuusaatti uummanni gammachuu akka hin qabne. Akkasumas ammoo dargaggoonni Oromoo jala bultii inni magaalaa Amboo deeme kibxata galgalarraa jalqabee guyyaa kaleessaas qeerroon Oromoo akka isaan hidhamaa oolanidha kan inni dubbatu mee qeerroodhuma Oromoo kanarraa dhageenyu. Yaa kaleessa poolisuma Oromiyaatu qabee waajjiruma poolisiidhuma aanaa jiranii keessumaayyuu kana qofaa osoo hin taane dubbiinuma gara simannaa kanatti yoo deemne waa baay'ee wanti bochaa keessa jira jechuudha. Kiiloo 4 garuun akka nama Oromoo tokkootti wanta gaariidha. Garuu uummanni Oromoo qabsoo inni kaleessa dheengadda geggeessaatii ture immoo kan qeerroon irratti du'aa turanis lagummaa Oromootiif bilisummaa Oromiyaatiif malee kanaaf miti. Uummanni Amboo keessisaa akka gammadaan taanedha. Akka carraa ta'e immoo animtuu seeneen ture. Maalidha laata maalti isaan dubbatan asitti waan jedhudha jechuudha. Waa lamaaf akka isaan dhufan dura tilmaameen jira. Tariiti akkan argetti waan isaan dhufaniif uummata keenyaaf bu'aa buusuu osoo hin taane. Siyaasuma isaanii hojjetachuudhaaf akka waliigalaatti yoo ilaalle ta'uma kanaaf illee har'a ijoolleen eeguma asiitti Dooktar Abiyyi deemanii illee mormii kaasaa turani. Sababa kanaafis ijoolleen baay'een qabamuun hin oolle sana kan yaadannoo baasaa ture. Naannoo Tootaaliitii mucaa Alamuu jedhamu qabameera. Reebaniitti baay'ee miidhaniiru. Waan nama dhimmoo kan kaleessa gadda poolisiin Oromiyaa saba keenyaaf yaadan jedhu. Har'as poolisii Oromiyaati nama kana kan qabe Alamuu jedhamu kana jechuudha. Nama biraatii miti. Kanaaf bifa jijjiirrattee itti deebi'uu fi waan jirus nama yaachisa. Muummeffannaan mormii qeerroo Oromoo magaalaa Amboodhaa erga Dooktar Abiyyi deemee booda taasifame kan akkamiiti? Dhaadannoon isaanii hoo maal kan jedhufaa ture? Dhaadannoon isaan dhaadachaa turanii gaaffiin uummata Oromoo dhaabachuun hin danda'amu. Hidhaa fi ajjeechaan nurraa dhaabbatu akkasuma immoo uummanni keenya hidhaman nuufaa hiikamu koomaand poostiin nurraa ka'a akkasuma illee keewwanni 39 hojiirra nuufaa oolu waan jedheef keessumaati mucaan Alamuun kun kan inni qabame jechuudha. Mee dhaadannoonni qeerroo Oromoo magaalaa Amboo kun keewwanni 39 hojiirra nuuf oolu jedhu kun maal jechuudha mee kan asumaan osoo nu ibsite? Yaa keewwanni 39 hojiirra nuufaa oolu jechuun waan biraa osoo hin taane hireen ofiin murteeffachuu uummata Oromoo nuufaa eegamudha. Heerri mootummaa inni Itoophiyaa jedhu kun kan taa'ee jiru heerri hojiirra nuufaa ooludha waan biraa qabaatee miti wanticha jechuudha. Falma qabsoon uummata keenyas inni kaleessa dheengaddas dhiigni itti dhangala'aa ture. Hagammaattis bosonatti galeef inni kan biyyaatti ta'e inni kaan immoo ittiin hidhame inni kaan mana hidhaatti dararamaa jiruuf waan biraa miti inni guddaan isaa jechuudha. Gaaffilma kana gaafatan jennee turre seerumaa bilchaa gandaa miti kan dhufu muummicha ministeeraa dhufa abbaan argadhatee gaaffiin gaafatu aanaan kantiibaa Haayileen jedhamu tokko. Ammas fedhiin isaanii ofumaa shubbisanii ofumaa sirbanii akka barbaadan jedhanii galuudha. Baay'inaan uummanni bakka simannaa sana dhiibbaanuma tokkoon seenamee ilma waan jiru ilaalee ilma bahe. Egaa siyaasni nama Amboo keessaa rafeera yoo jettes gaafa inni damma kun beektu dammi qeera yoo jettes immoo akkasuma wantoonni baay'eef keessa jiran waan ta'eef.
Egaati kan nuti jechaa jirtu muummichi ministeeraa Impaayera Itoophiyaadhaan filame kun namni afaarsuusii haadhiisuusii jijjiiramni karaa isaa dhufu hin jiruudha. Mee OPDO akkasumas ammoo wayyaanee garaagaritti ilaaluun ni danda'ama jechuun koo caasaa OPDO kan irra keessaas haa ta'u ka gadiidha. Muummichi ministeeraa nuuf afilamuun immoo gaaffii Oromoo ture jalqabuma isaa. Kaleessas dheengaddas uummanni keenya kan ittiin mormaa ture Hayilamaaraan miti yookaas Mallasaa miti Addawaawii waan jedhu sanidha. Yookaas immoo gara keenyatti immoo dhufne OPDO ishee jettisanii. Inni gubbaas inni gaaraan osoo caasaan ibsaa jijjiirame iyyuu wantichi jijjiirama fida jechuun wanti nuyi dandeenyu hin jiru. Isaanuma kaleessa afaanuma jijjiiranii afaan dammaanuma godhanidha jechuudha kan isaan haasa'an. Sababa kanaaf boru siftaanis uummanni keenya kan inni gochuu qabu qabsootaa jabeeffateedhuma itti fufuu qaba malee wanta xiqqoo kanaan akkuma yeroo chaaptaraa miliqamuu qabuun jedhan akka kiyyatti. Gama hidhannoon isaa ta'u karaa kamiinuu qabsootaa geggeessuun dirqamuma ijaarsi cimuu qaba waan jedhuun qaban. Tole gaameedhuma irratti ammoo kan jedhamaa jiru muummichi ministeera Impaayera Itoophiyaadhaa Dooktar Abiyyi kan inni himala isaa gara Ambootti durfate uummanni Oromoo magaalaa Amboodhaaf naannoo sanaa lafee dugdaa qabsoo Oromoo waan ta'aniif yoo uummata Oromoo Amboo sobuu yookaan goyyomsuutti milkaa'anii uummata Oromoo bakka biraas haaluma wal fakkaatuun sobuudhaa fi nuu salphataa waan jedhuurraan akka deemanitti dubbatama. Ati immoo kan itti jechaa jirtu uummanni Oromoo Amboodhaa hin sobamne qabsoonis itti fufuu qabaadha kan itti jette. Kanaaf mee uummanni Oromoo kutaalee Oromiyaa cufaayyuu dhimma kanaan akka hin sobamnee fi maal jetta uummata Oromoon? Tole galatoonni qareessa dheengaddas uummanni Amboo waan godhuu fi waan hin goone bareecheetu beeka jechuudha. Wanti isaa sirriitti kan ilaaluu dandeenyu jettee namaa miti gochaanidha wanti hunduu kan inni godhamuutii danda'u jechuudha. Qeerroo dhugaa qeerroo abbaan arge ijaareetoo ani qeerroo dhadheessaas osoo hin taane qeerroo dhugaa. Bu'aa saba keenyaa kana galmaan ga'uuf kan itti tattaafataa jiran dhugaa kaleessa dheengadda ture sana yoo ilaalee deemna ta'e wanta miliqfamnu hin qabnu jechuudha. Taphni siyaasaa immoo silaafis beekamaadhuma. Siyaasni soba dhugaa fakkaatu waan ta'eef isaawwan kana ilaallannee ijaarsa keenya cimfannee yoo deemne waan kana galmaan ga'uuti akka dandeenyudha. Kooraa bulaa bilisummaa walaa arginu. Egaa mo'a yaadni qeerroo Oromoo magaalaa Amboo irraati dhimma Dooktar Abiyyi gamasitti malu laalchisee nuu kenne kana fakkaata dhaggeeffattoonni keenyas waan guddoo kanarraa baratuu jenne abdannaa galatoomi. Egaa dhaggeeffattoota keenya gabaasni addaa dhimmoota garaagaraa irratti fuulleeffachuun isiniif dhiheessine kanuma hagammaa ture turtii nu faana qabaattaniif horaa bulaa. Galgala har'aa immoo marii obbo Abrahiim Abbayyee waliin taasifne kan kutaa lammaffaa fi kan maayyii qabannee kan isinitti deebinu ta'a guyyaa dansaa qabaadha.